Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya guyyaa har'aa jalqabneetiin jira. Oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aatiif jalqabneen kan biyya keessaa fi kan biyya alaatis haaluma baratameen isiniif qabannee dhiyaanneetiin jira. Kanumaan wal qabatee dhiyeenya kana naannoo Amaaraatti dhimma ajandaa walitti qabuu kaafamaa kan jiru yommuu ta'u, naannoo Amaaraa keessa sabootaa fi sablammoota kanneen akka Qimaanti, Agawuu fi kanneen biroos akka jiraataniif kanaan dura qaamota kanarratti dhiibbaan akka jiru kaasaniitiin jiran. Oduu biraatiin waggaa waggaadhaan kan kabajamu guyyaa gootota Oromoo Ebla 15 guyyaa har'aa ni kabajama. Oduu biyya alaatis qabannee isiniif dhiyaanneetiin jira. Hanga xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeera. Qaroo miidiyaa like, share, subscribe gochuudhaan itti michoomaa isiniin jecha oduu keenya kanarraaf jalqabneetti dabarra. Dhalattoonni Qimaant adeemsa ajandaa walitti qabuu Komishinii Marii Biyyaalessaa naannoo Amaaraa keessatti taasise irratti hirmaatan saboonni fi sablammoonni naannicha keessa jiran ajandaa mataa isaanii akka hin dhiyeeffanneef dhiibbaan turuu himatanii jiru. Dhalataan Qimaant yaada isaanii himatan tarkaanfiin jalqabummaa saboonni fi saboonni naannicha keessa jiran ajandaa walitti qabuu irratti akka bakka bu'aa hin qabaanne taasifamuu ture jechuun himateera. Sadarkaa dhuunfaatti akka hirmaatan yookaan akka hirmaannu taasifamne kan jedhan kanneen yaada kennan dhiibbaa uumamee dandamannee ajandaa sabaa fi sablammoota keenyaa qabsiifachuu yaallee jirra jechuunis dubbataniiru. Haa ta'u malee cuunfaa ajandaa walitti qabuu irratti tarreen ajandaa yeroo dhihaatu ajandaan sabootaa fi sablammootaa guutumatti ajandaa keessaa akka haqame eeranii ajandaa finxaaliyyii gama tokko qofatu akka ajandaa walitti qabameetti dhihaatee jedhan namoonni adeemsicha kanarratti hirmaatan gara warra Qimaantii komii isaanii kaasuu jalqaban. Uummanni Qimaantii ajandaa mataa isaa akka qabu kan dubbatan yommuu ta'u, namoonni yaada kana kennan sabni kun ofiin of bulchuu qabsoo cimaa taasisaa akka jirus kaayeetiin jira. Uummanni Qimaantii akka ofiin of bulchinee dhiibbaa guddaa nurra gahaa akka jiru jedhanii yoo eeran ajandaa sablammootaa naannicha keessa jiranii ukkaamsuudhaan dhiibbaan taasifamaa ture ammas itti fufuudhaan ni mul'ata jechuun kaa'anii jiru. Uummanni Qimaantii bulchiinsa Qimaantii hundeessuudhaaf fedhii cimaa akka qabuu fi akkasumas adeemsa ajandaa walitti qabuu keessatti akka mari'atuu fi mul'atu ukkaamsuun dhimma bira darbamuu hin qabne jechuunis dubbataniitiin jiru. Kanaan dura uummanni Qimaantii waggootaaf naannoo san keessatti ofiin of bulchuu gaafii jedhuun dhiyeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Uummata Oromoo biratti Ebla 15 bifa addaatiin yaadatama. Ebla 15 guyyaa gootota Oromoo waggaa waggaadhaan kabajamuuf qophiileen garaagaraa akka taasifames himameetiin jira. Guyyicha qophiilee garaagaraatiin akka kabajamuuf jedhanii eeranii guyyaa kana gootota uummata Oromootiif jecha wareegamanii fi aarsaa isaanii kaffalan yaadannee oolla jechuudhaan dubbatamee jira. Oolmaan isaa sabaaf kan oolan dhalootatti seenaan isaanii himamee darbuu akka qabu kan himan yommuu ta'u, hooggantoonni fi hayyoonni hooggantoota adda bilisummaa Oromoo 10 bara 1980 gammoojjii Somaaliyaa keessatti bakka Shinnigaa jedhamutti haala suukanneessaa taheen shiftootaan ajjeefamanii boolla tokkotti awwaalaman yeroon itti yaadachuuf guyyichi kan labsamedha. Hooggantoonni addichaa kunneen shiftootaan qabamanii warra kiristaanaa fi warra musliimaa gargar baasanii awwaaluudhaaf yookaan ajjeesuudhaaf wayita jedhanitti hooggantoonni kunneen Oromoon kunneen tokko taanee baaneem qabsoodhaaf waan manaa baaneef amantaan hin qoodamnu jedhanii ejjennoo bakka qabanitti bakka tokkotti ajjeefamanii boolla tokkotti akka awwaalamuu isaanis seenaan isaanii ni yaadatama. Kora ABO lammaffaa bara 1984 gaggeeffame irraa eegalame hanga guyyaa har'aatti waggaa waggaadhaan guyyaan gootota Oromoo kabajamu itti fufeetiin jira. Guyyaa kana gootota kanneeniin ala gootonni mirga uummata Oromoodhaaf jecha guutummaa isaaniitiin wareegamanii fi aarsaa isaanii kaffalan hanga ammaatti kabajaa fi jaalalaan kan yaadatamanidha. Atakaroon mootummaa fi uummanni aanaa Goobbaa Gandarirraa dhimma paarkii biyyaalessaa gaarreen Baalee keessaa ka'uu irratti kaasan ammas itti fufeetiin jira. Mootummaan sababa paarkiin dhaabbata hambaa barnootaa fi saayinsii dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNESCO irratti galmaa'eef uummanni Gandarirraa, Ganda Diimtuu, Raafuu fi kanneen biroo keessaa ka'uudhaan aanaa Dalloo bakka Gongomaa jedhamu qubachuu qabu jechuudhaan murtee kaa'uun ni yaadatama. Uummanni ammoo hundeeffama paarkii kanaa duras as keessa jiraataa turre lafa dhaloota hedduuf keessa jiraanne irraa hin kaanu jechuudhaan komii isaanii dhiyeeffatan. Kana hordofee mootummaan humnaan akka kahaniifis fayyadameera jechuudhaan uummanni naannawa san jiraatan yeroo garagaraatti ni kaasu. Uummanni ganda kanaa naannawa kanaa waggoota hedduuf kan jiraatanii fi dhalatanii achumatti akka guddatanii fi osoo paarkiin hin hundeeffamin duras naannawa kana akka jiraatan himu.
haa ta'u malee paarkiin gaarreen Baalee yuuneeskootti galmaa'uudhaan wal qabatee naannawa san eeguudhaaf jecha uummanni keessaa bahee paarkichi akka of danda'u dhaabbata mootummaan fudhateen uummanni fi naannawa san gadhiisanii akka hin baane ammoo mormii kaasaniitiin jiru. Kun hanga har'aatti itti fufeetiin jira. Manni maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Finfinneetti dallaan masjida tokko seeraan ala diigame jechuun himate. Bulchiinsi kutaa magaalichaa gama isaatiin olaantummaa seeraa mirkaneessuuf tarkaanfii fudhatameedha jechuun yoo dubbatu, manni maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos aanaa 10 keessatti dallaan masjida Tabaarak halkaniin diigamuu godhameera jechuudhaan himateera. Manni marichaa ibsa guyyaa kaleessaa baaseen dallaan masjidaa bara 1967 irraa eegalee waggoota 50 tajaajila kennaa ture sa'aatii hojii mootummaatiin alatti halkaniin dukkana dahoo godhachuudhaan akka diigamu taasifameera jechuun balaaleffateera. Manni marii ol aanaa dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinnee qaamota mootummaa dhimmichi ilaallatu waliin mari'achuun dallaan masjidichaa karaa seera qabeessaan akka ijaaramu gochuu yaadachiisuudhaan taatee mudateen gadda itti dhagahame ibsateera. Ibsichi itti dabaluudhaan qaamoleen badii kana raawwatan karaa seera qabeessa ta'een akka gaafatamanii fi kasaaraa hanga ammaatti qaqqabe uwwisuun dallaa masjidichaa deebi'ee akka ijaaramu gochuudhaaf manni maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa mana maree ol aanaa dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinnee waliin qindoominaan kan hojjetu ta'uu ibsa keessatti eereera. Dhimma kana ilaalchisee bulchiinsi kutaa magaalaa Qeerqos ibsa baaseen kun tarkaanfii qabiyyee lafa mootummaa hin mirkanoofne qabachuuf socho'een seeraan ala taasifame ittisuu fi ol aantummaa seeraa mirkaneessuuf kan fudhannedha jechuun deebiseera. Iddoon kun kanaan dura kaampii poolisii federaalaa fi naannoo mana jireenyaa akka ture ibsuudhaan bakka kana qulqulleessuudhaan piroojeektii bu'aa biyyaalessaa qabuuf koontiraaktara piroojeektii biyyaalessaatiin lafti duwwaan guutuun iddoo qorqorroodhaan dallaamee akka turu taasifameera jechuun komii qabu kaasee jira. Itti dabaluudhaanis iddoo kana hayyama seera tokko malee masjida akka ta'e fakkeessuudhaan iddoo mootummaan daalleeffamee hayyama seeraa malee dallaa fi karaa masjida ijaaruun qaama masjidaa fakkeessuudhaan gocha seeraan alaa raawwatamu jechuudhaan eeruun iddoo abbummaa masjidaa jala hin turre mootummaan akka diigee godhanii ibsi kennamaa jirus guutumaa guututti bu'uura seeraa kan hin qabnedha jechuun mormiitiin jira. Akkasumas warri odeeffannoo dogongoraa irratti hundaa'uudhaan hojii hin malle irratti bobba'an jedhame gocha isaanii irraa akka of qusatanis dhaamiitiin jira. Oduu biraatiin mootummaan federaalaa Itoophiyaa dhimma misooma koriidariitiin wal qabatee Amnesty International mootummaa Itoophiyaa irratti himannaa banuun dhagahame. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa misooma koriidarii fi buqqaatii namaa akka dhaabu Amnesty International gaafate. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa misooma koriidarii magaalota 58 keessatti geggeessaa jiru akkamiin akka dhaabuu fi hatattamaan dhaabbachuu akka qabu dhaabbanni mirga namoomaaf falmuu gaafateetiin jira. Dhaabbanni Amnesty International ebla 14 ibsa baaseen miidhaa piroojeektichi mirga namoomaa irraan gahu hanga qoratamutti warri kaafaman bakka biraa argamanitti eeggannoon hojiirra oolutti piroojeektichi akka dhaabbatu ifa godheetiin jira. Namoonni misooma kanaaf buqqa'an seera namoomaa idil addunyaa qabamaa jiraachuu akka mirkaneeffatamu dhaabbatichi ifa godheera. Dhaabbatichi gabaasa kana dura baaseen qorannoo dhaabbatichi irratti geggeessaa tureen sadarkaa isaa kan kaahee fi sadaasa bara 2024 keessa namootni 872 ta'an kutaa magaalaa Boolee fi Lammii Kuraa keessaa humnaan buqqa'uu bira gaheera jechuudhaan dubbateetiin jira. Lakkoofsi kun manneen 47 keessaa namoota jiraatan kan hammatu yommuu ta'u ijoollee 114 jaarsolee gurguddoo 13 fi namoota biroo walumaa galatti 618 akka tahanis hin jiram. Namoota kana waliin mariin gahaan hin godhamne dursanii akeekkachiisni gahaan hin kennamnee fi miidhamtoonni beenyaas hin arganne jechuun ibsichi kun eereetiin jira. Sababa misooma koriidariitiin namoonni deeggarsa seeraan alaa eeggannoo biraas osoo hin eeggatin mana isaanii irraa buqqa'aa jiru jechuun dhaabbatichi guyyoo baasuu ibsa biraatiin namoonni kallattiidhaan miidhamaniiru jechuudhaan kanaan alatti magaalota misoomsichi yookaan misoomicha keessatti geggeeffamu keessaa namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman tarii mana jireenyaa isaanii irraa buqqa'anii iddoo yaaddoo qabu keessa jiraataa jiran jechuun kaaheetiin jira. Amnesty bara kana amajjii irraa eegalee hanga gurraandhalaatti naannootti hordofeen gocha kana yoo himu Boolee fi Lammii Kuraa keessatti qofaan namoota abbaa manneenii 47 ta'an haala itti jiran hubateetiin rakkoo keessa akka jiran ifa godheetiin jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa bara 2016 hanga gurraandhala bara 2017 manneen diigaman hektaara 29 akka ta'an dhaabbatichi ifa godheera.
Ibsichi Amnesty kutaalee magaalaa lameenii keessatti lakkoofsi namoota miidhamanii ifatti beekamuu baatus kumaan akka lakkaa'aman simeera. Dhaabbatichi bu'aa qorannoo kanaa mootummaa Itoophiyaatiif ergee deebii mootummaa irraa eeggachaa akka jiru yoo ibsu, bakka buutonni manneen 47 diigamanii kan dhaabbatichi hordofaa ture walgahii bulchiinsi magaalaa buqqa'uu isaanii torban tokko dura waame irratti hirmaataniiru. Isaan keessaa namni Amnesty International dubbise namoonni hanga 5,000 ta'an walgahii san irratti hirmaachuu hime. Gaafii walgahicha irratti dhiheessaniif deebii osoo hin argatin aanga'oonni bulchiinsa magaalichaa manneen isaanii irraa naanna'anii guyyoota 3 keessatti hatattamaan manni isaanii akka diigamu itti himuu dabalanii dubbataniiru. Jiraattonni martuu kan sanada hin qabne waan ta'aniif beenyaa dhabuu yoo himan ijoollee isaanii barnoota akka addaan kutan kiraa manaa jiraachuu akka dadhaban yeroo gabaabaa keessatti kiraa manaa waan kafalan akka dhabanii fi yaaddoo hamaa keessa akka seenan Amnesty International gabaasa kana keessatti eereetiin jira. Mana isaanii dhabuun cinatti hawaasummaa isaanii ittiin wal deeggaran jalaa baduus dubbatanii kanaanis dubartoonni fi jaarsoliin rakkoo hamaa keessa akka seenan dubbataniiru. Jiraataan Amnesty dubbise akka himutti mucaan isaanii rakkoo fayyaa sammuu kan qabuu fi kanumaan wal qabatee yaaddoon xiinsammuu akka isaan irratti himame dubbateera. Jiraataan biroo ammoo jireenyi hawaasummaa koo addaan citeera, fayyaan sammuu koo qeeqameera, kiraa manaa kaffaluu rakkadheera jechuunis dubbateera. Mootummaan Itoophiyaa mirga namoomaa namoota humnaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii sarbeera jechuun Amnesty katabee jira. Kanaafis mootummaan human buqqisuufi saffisaan dhaabuu qaba jechuudhaan akka deebiitti deebiseera. Namootni qe'ee isaanii irraa buqqa'uu dura filannoowwan jiraachuu fi isaan dandeessisan ilaalcha keessa galuu qaba yoo jedhu ibsichi kun, namootni mana isaanii irraa buqqa'an kanneen mana ijaarrachuu hin dandeenye mana argachuu qabu, mirgi beenyaa fi deebi'anii ijaaramuu isaanii eeggamuu qaba jechuunis kaaheetiin jira. Mootummaa Itoophiyaa irraa garuu hanga ammaatti akka deebiitti illee wanti deebi'e tokko illee hin jiru. Poolisiin magaalaa Finfinnee safuu hawaasaa cabsuun miiliyoon dirribaa to'achuun himeetiin jira. Poolisiin magaalaa Finfinnee safuu hawaasaa cabseera kan jedhe miiliyoon dirribaa to'annoo jala oolcheetiin jira. Nama qabiyyeewwan aadaa, amantaa fi duudhaa Itoophiyaatiin faallaa ta'an miidiyaa hawaasaa irratti qoodaa ture miiliyoon dirribaa to'atamuu isaa beeksiseera. Nama kana to'annoo jala oolchuun qorannoon irratti geggeeffamaa jira kan jedhe ibsi poolisii kan bahee fi miiliyoon dirribaa namni jedhamu kun viidiyoowwan miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti gadhiifamuun namoota hedduu bira dheekkamsa hamaan irra gahaa tureera. Himannaa namoonni kaasaniin cinatti seerri yakkaa Itoophiyaan gochaan faallaa amala gaarii yakkaan nama gaafachiisa jedhan poolisiin kun. Poolisiin magaalaa Finfinnee qabiyyeewwan miiliyoon gadhiisaa ture keessaa kan dhiyoo faantii dubartootaa fi qabduu harmaa mul'ate kabaja dubartootaaf kan tuquu fi safuu cabseera jechuudhaan to'annoo jala oolfamuu fi amma qoratamaa akka jirus dubbatameera. Viidiyoowwan miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti gadhiifaman duudhaa hawaasaa kan sarban ta'aa dhufaniiru jechuudhaan namoota viidiyoolee akkasii gadhiisan irratti tarkaanfiin fudhachuun akeekkachiisni isaaniifis kennameetiin jira. Miiliyoon dirribaa naannoo Birbirsa Gooroo yookaan Piyaassaa jedhamuun waamamutti viidiyoowwan isaa kan paantii dubartootaa fi qabduu harmaa kan qabanii fi kanneen biroos kaawwatee socho'uu viidiyoo agarsiisu qooduu booda miidiyaalee hawaasaa irratti dheekkamsi hamaan waan itti ga'eef poolisiin barbaadee seeratti akka dhiheesse ifa godhaniitiin jiru. Oduu biyya alaatti yoo dabarru Afrikaan kibbaa muddama Ameerikaa waliin galte sirreessuudhaaf ergama addaa muuduun dhagahame. Afrikaan kibbaa Doonaald Tiraamp irraa deebii aangoo qabachuu booda muddama bulchiinsa isaanii keessa galtee tasgabbeessuudhaaf amma ergama addaa shuumtee jirti. Pirezidaantiin Siriil Raamaafoozaa ministeera mallaqaa duraanii biyyattii kan turan Maakeebisii Joonsiin nama jedhamu muuduu fi dippiloomaasii daldalaa fi hariiroo biyyoota lamaanii tasgabbeessuudhaaf ni hojjeta jechuun dubbataniiru. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp ji'a darbe Ameerikaatti ambaasaaddara Afrikaa kibbaa kan ta'an Ibraahim Raazol yaada gaarii hin taane bulchiinsa Tiraamp irratti dhiheessiteerti jechuun biyya ari'uun ni yaadatama. Waajjirri pirezidaantii Raamaafoozaa ibsa muddamaa ergaa baaseen kanarratti bakka bu'aa pirezidaantichaa fi Afrikaa kibbaa ta'uudhaanis ni hojjeta jechuun dubbateera. Aanga'oota mootummaa Ameerikaa waliin mari'ataa hariiroo tarsiimawaa tolchaa fedha biyyaalessaa keenya beeksisuudhaaf hooggantoota damee dhuunfaa waliinis ni dubbata jechuun kaaheera. Hariiroon Afrikaa kibbaa fi Ameerikaa bu'aa waliinii kan gahu yommuu ta'u, imaammanni lafaa haaraan biyyattiin Tiraamp tarkaanfii akka fudhattu dirqisiiseetiin jira. Sababa seera haaraa kanaatiin deeggarsi kennamuuf akka addaan citu kan godhamee fi maxxansa sanbata darbeerraa bahee fi miidiyaa hawaasaa irratti deemaa jiru baasaniin ammoo
yaa'ii G20 bara 2025 Afrikaa Kibbaatti gaggeeffamuuf jedhamu irratti akka hin argamnes akeekaniitiin jiru. Afrikaa Kibbaa Israa'el mana murtii haqaa idil-addunyaa irratti hirmaachuu ishee balaaleffataniitiin jiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf isiniif katabnee hanga ammaatti kan dhaggeeffattanidha. Nooliiwwan turtaniif galatooma.